please comment akan kene dura agge fa atumra dura erga wanga tumrati mana kana erga basta ni bodu mana comment kene please commentator net chokku nari fatina ai fatina sirri ni tumarte namni wangaris wani dogora sis wala baratami tire dogora korra akka baratani jechuudha dogora baay'een qaba yaa'u achitti namne kan dogora namne adeemsa keessa sirrachi waan jiru har'a shaantaan kuni namumaa fi eessaa bayi hinna gaddamu eessatti arguuf immoo eessaa si dhufe maali jechuun keessanii noolu kanarraa haasofnaa jechuudha har'a warri gana meeshaa bitadhee mana kaawwadhaa mana madaamii keessan kaawwadhaa yeroo galuu kana hunda bituun natti ulfaata yooma bita yooma guuta kana barbaada sana barbaadettanii xinqii keessa jirtan yookaan bituuf karoora qabdan isinittanii maal yoo jaallattan viidiyoo laayikii gochuun raafatiina yaada keessan saabastayii keessan dogoggorta walittanis na fudhadhaa dogoggorta walittanis na fudhadhaa lamaan sarinaa ta'anaaf warri haala ta'an sabskiraayib godhaa nagaa qabdu miti jirtu baga jiraatanii miti nagaa keenyadha har'a viidiyoon keenya kana fakkaata jechuudha eega wayita mana madaamii keessa turre keessatti yaa'u taa'ee yoonaa seera koo qabaan yeroo sana nuti ofii keenya jechuudha nama jechuu dide yeroo sana shufeer madaamii tunu keessa suuqii deemnaa jechuudha godinyaa koo faana jirti kan waggaa lamaana tokko keessa waliin teenye ishee faana deemna anis isheerra jiru isheenis narra jirtu tokkuma nuti garaagarummaa qabnu tokko deemseen gorsuu yaada wal fakkaataa qabna hammuma baanu uffata binnaa hammuma baanu shaanxaa binnaa jechuudha keessatti waan an ta'e ilaala shaanxaa kana ilaala sambeku ina shaantaa kan tokko isinitti agarsiisa gatii isaa kana yaadadhu isinitti anima kan yaadannoo gochuu hin danda'u kanas ta'e sana mana keessatti bakka kisaaraa keessa nagasheedha jechuudha kan babbadee kan bosobbosaa jirutu jira kana hundumaa wayittiin fayyadamuu yoo fayyadame tokko lama hin caalu maal akkan godhu maal na fayyadame kun kisaaraa jechuudha namaaf illee kennee maatiifis kennee obbolaafis kennee bakka hin kennuu qaba jedhu kennee xumureen jira yoo shaantaan kun mooderni miti yeroo sanatti hin bareeda garuu ammarra darbee jira kanaaf wanti isin gootanii malleen ijiraannaa waanuma kamuu yeroo isin barbaachisetti suuqii deemtanii bitachuutii dandeessu bittanii keessanii akka kanaa kisaaraa keessa akka hin galleessin jechuutii barbaadanii shaanticha laalanii kun akkasidha kana gatii sana yaadadha yeroo sana Dubaayitti diraama 40 nan bite shaantaa kana jechuudha yeroo sana diraama 40 jechuun baay'ee guddiidha isheen kun garuu hin bareeddi dugdatti godhatanii bakka tokko ta'ee maatii bira karoo deeman baadiyyaa naamni yeroo bichi naamni yeroo deeman hin ta'a kuni baay'ee orjinaala kunis jira Tiyaasuuni kunis jira kunis baay'ee kwaalitiidha baay'ee orjinaala kan taate kunis gatii isaa hin beeku amma ittiin bitee kaawuu qofa yaadadha kunis jira warra daakuu daaraa kanatti isin darba kana gatii sana yaadadha kana waggaa 8 dura madaamii faana deemuuf jedheenii biyya jarman jedhamu deemuuti isa wajjin deemuudhaaf jedhee yaa madaamiin keenya kennaa namaa kennuu sixootaa namaa bituu waan akkasii hin jaallattu namas hin gootu jechuudha እና yeroo sana ishee faana deemuuf jedheetiin yeroo sana reefu ture fireeshin ture keessatti immoo keessatti biyya jarman jedhamu isaan deemuuf jennaan kan faana deemuuf jedhee kunoo ishee burraattii kana birrii diraama 100 hin bitee diraamni 100 kan yeroo sanaatti baay'ee waddii ture
Amma garuu shaanxaan kun hin bareedu yaada keessaan hin beeku. Kunoo kunis jira fayyaasaa jechuudha. Fayyaasaati. Ranni kan biraan kana qofatti kan masalaa biraa qaba waan ta'eef kunoo isheen kunis jirti. Kanas fayyadamee hin beeku. Kun immoo akkasidha. Ishee akkasiiti. Isheen irraan bitee jechuudha. Kan isheen irraan orderii godhee fayyadamne akkasumaan jira. Kanammoo yeroo Jarman sana dhaqu biyya sana Jarman sana keessa magaala Jarmanii kan bitan kunoo kana yuuroodha. Birri biyya sanaa yuuroo meeqaan akka bitan hin beeku. Yuuroo meeqa akka hin beeku garuu achiin bitee kunis baay'ee orjinaala kwaalitii turte akkasii garuu guyyaa tokko itti fayyadamee hin beeku. Kunis jira. Birri meeqaan akka bitan hin beeku. Yeroo sanaatti kunis orjinaala. Orjinaala dhameetu kunoo kunis jira. Akkasis godhachuu dandeessu akka barbaadanii. Zindee taa'ee kunoo isheen kunis jirti. Kun baay'ee bareeddi. Baay'ee natti tolti. Bakka inni mutti kana godhamus kan akkas gootanii as keessa aayidii yoo barbaadanii paaspoortii isin fixaa silkii isin fixaa waan barbaadan as keessa kaawwattanii bakka barbaadan deemuu dandeessu. Rakkoon qabu. Kun baay'ee orjinaala. Carqiidha hin citu qalal kan jedhee namatti tola jechuudha. Yeroo hundumaa kana fayyadamu kana. Eshi kunis jira. Kan hundumaa guyyaa tokko fayyadamee hin beeku. Irra caalaatti kana fayyadamu yeroo hundumaa ishee kana jecha. Kunis jira. Garuu kun natti tola natti. Uffata kana wajjin deemu nan qaba. Hunda isaa faana uffata deemu qaba. Garuu eessa deema kana hundumaa? Mana godhamanii taa'ee kunis jira. Kunis immoo jira. Gatii sana yaadadha. Kunis baay'ee orjinaala. Qodaansaa baay'ee orjinaala. Karabeelaa nyaachaa jira. Hundumaa nyaata akkanaa hin jenne. Kunis baay'ee orjinaaliidha. Dhaqabeeyyuu. Kunoo birrii 57 yookaan dirhama 57 hin bite jechuudha yeroo sana. Guyyaa tokko irraan ga'ee qabadhee deemee hin beeku. Akkasii godhattan akka barbaadan jechuudha. Annaa kunis jira. Kunis jirti. Kunoo ishee kanammoo meeqaan akkamitti hin beeku. Gatii isaan beeku. Baay'inaan gatii isaan beeku. Kanammoo ishee inni irraa kanan orderii godhe. Kun immoo bakka sargii qophii naannii sagantaan tokko jiru. Achitti bareeda. Garuu qabattoota barbaadan akka fudhachuu dandeessu barbaadan irraa baasuu dandeessu. Baay'ee bareeddi borsaan ishee silveriidha. Caammaa kana fakkaatu illee nama qaba. Uffatallee jechuudha. Guyyaa tokkoon fayyadamne. Amma sinas jidduutti faayidaa miidhaan ni qabudha malee hamma kana qabdaa. Kun bareedaa kana fokkisaa miti. Kana hamma kana bututtuu kana bitatanii mana naqachuun hin fayyadu isa jedhu. Akkasiin adda baasu intina garaagarummaa yoo hubattanidha kanan barbaadu. Kunoo kunis jirti. Maal isa qofaree? Kunis jira. Birrii isaan beeku meeqaan akkam biteeru. Yeroo sanatti barbaadan sargiitti fudhachuu dandeessu. Akkasitti baatanii deemuu dandeessu. Kun garuu kanaa olii ta'a. Haadhaafis immoo kenne. Hunda isaanii shaanxaa kenneera jechuudha. Borsaa xiqqaallee guddaallee kenne. Akkasitu jira. Inni kan biraan kunis jira. Kunis yeroo sanatti intinaa tolee orjinaala dhamee walaan qabaat kannee ordanyaan hin jiraa mitiilee wal biraan hafnu kanas wallaan himarraan miti. Kunimmoo baay'ee guddaa warra daa'ima qaban warra nakkaan haadholii hin dhabneef hin ta'a. Baay'ee bareeda. Shaanta baay'ee kwaalitii qabu. Asitti illee hidhachuun hin danda'ama. Asittis yoo ta'e yoo guddachuu baate ani hin beekus. Kunillee hin jira. Maal isa qofaree? Kunis jira. Isheen kun xiqqoo natti tolti natti. Kanas shi'een irraan bite. Shi'een irraan ordirii godhe yeroo tokko kanatti nan fayyadama jechuudha. Kana qabadheen deema. Harkattis ta'e salgiittis ta'e hin taati kun. Kun ishee kana shi'een irraan bite kun akkasitti ilaala. Agarsiiseera. Kana laaltanii waan fakkaatu. Guyyaa tokkotti hin fayyadamne lallaadhamee ilaala akkana jedhe.
qabatanii akka kanaatti luqqa'ee badee jechuudha. Kana qabatanii deemu irra daakuu godha. Isaan ishee baay'ee bareeddi turte akkasiin godhatama. Kana keessatti dawaasitanii harkatti siin qabatama. Kunooti keessi isaa akka kanaadha. Kunoo akkasitti kassaree jechuudha. Isheen kunis jirti. Kanas bakka biteen beeku, birrii meeqaan akka biteen beeku. Fakkeenyaaf ammas keessa paaspoortii fa'aa jira. Kunoo paaspoortii fa'aa jira. Waan baay'ee hin qabattu garuu bilbila hin gashu. Waan akka paaspoortii xiqqoo malee garuu bareedama tokko qalalli jetti. Kanarraan kagaayis akka kanaatti amma kana qabatanii mana taa'uuni waan tokko waan nama fayyadu hin qabu. Kana jechuun dogoggora jechuudha. Isinii galee kana qofaatti asinitti makanan jedheefi isuma hin gaddaanitti dhufe kana madaamiin deemtee turte. Yeroo baay'ee irra caalaatti kan isaan deeman Jarmaniidha. እና nasicha qofa isaanii deemanii nuti faana hin deemne kennaa hidhanii nu bitanii dhufan. Bijaamaa tokkoo fi kana bittee dhufte. Kennaa madaamiiti kuni. Kennaa namaa kennuu waan namaa bituun jaallattu isheen sila. Garuu gaafa sana maal akka ta'e hin beeku. Baay'ee orjinaadha qodaansa. Garuu yoo jettanis kan waan hin jedheera asittis qabattanii deemuu dandeessu. Ishee kana keessa warri meekaappii lippistikii baay'ee jaallattan as keessa galfachuun hin danda'amu. Kun as keessa jechuudha. Nama fakkeenyaaf as keessa lakkoofsa wayii yaadannoo wayii faaroo qabatan jiraame teera ishee akkasiin as keessa galfadha jechuudha. Kun maraqaa warri lippistikii chaappistikii jettan immoo san as keessa galfachuun hin danda'ama. Kanarraa kanaaf kunoo ishee kanadha. Silkii namni akka shaanxaa naggaadotaati. Yaa'uutis booda naggaadee ta'uun keenya walitti immoo akkaata. Kunoo as kanarratti hidhachuun hin danda'amu. Akkasitti mudhii akka barbaadan jechuudha. Innaa kuni kennaa madaamii kootii waggaan fin'ii kannaa dhufe. Kanarraa kanaaf kun hundi maallaquma kooti jechuudha. Shaanxaa meeqa? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ambulaansii keessatti hafeera baare. I don't know waan jiru natti fakkaatu. Shaanxaan 16 miti shaanxaan 2 sirfii turee jechuudha. Kana jechuun hubannoo dhabuu, maallaqa qabachuu wallaaluu, maallaqa ofii qisaasessuu, waan hin taanetti fixuu. Kun amma too taa'eera ta'eetu waan akka warqiifaa, waan akka biyaansi habiliifaa too ta'eera ta'e hin fayyada jechuudha. Kun amma tonna gurguradha illee isinti waan jettan jedhame namatti hin tolu baqa. Baay'ee tokko nama dabbara. Biyaansi kana keessaa kana fayyadamu 2 3 kana hin caalle jechuudha. Kan kana raafee kisaaraadha waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Kana jechuun yeroo sanatti beekumsanaaf meeshaa bitadhee ol kaawwachuudha. Bornan gala waan ta'eef waan jedhuti nu keessa jira. Kanaaf isin immoo warra akka seeraatii barattanii birrii keessan kaawwattanii waan sin barbaachisu yeroo sin barbaachise sanaatti suuqii deemtanii waan barbaadan bitachuu dandeessu. Zamanaawwii kan ta'e kan yeroo isarra jiru jechuudha. Amma kana namni qoraalee hojjeta. Anattu qoraalee natti fakkaata. Waan biraa dhiisaati jechuudha. Kanaaf hin dogoggoriinaa. Dogoggora keessanirraa baradhaa. Isiniin jechuu barbaadeen ani otoo waan achi bitee dhuferraa kan na fayyade baay'een isaa jira. Parsentii 75 ol kan fayyadudha. Garuu waan akkana kana baay'ee tokko namatti hin tolu. Caammaan illee kan bade baay'eetu jira jechuudha. Bosobbosi akka bitametti ashagamee taa'e. Quncaa waan ta'eefu wanti inni bitee fidarraa baay'een isaa kan na fayyade jira. Kan na fayyadnes immoo kunoo isaan kun amma na fayyadudha. Faayidaa keessa hin galchine jechuudha. Kanaaf isin immoo waan akkasirraa ofii qabne hin bitiinaa bakka isinumatti ta'u. Dhiisa keessattuu warri mana madaamee kontiraatii keessa argan sin jedhaati birrii keessan cawwitti godhaatii qabadha. Ani maallaqa yeroo sana otoo yaadni naan galiin akka ammaa koo kan hin ta'in balleessisuun waan baay'ee ture. Kanaan ol ture sila jechuun ammas waaqaaf galatu namni haguma dogoggora isaarraa barachaa haguma kufuu
adeema mitiire እና waan baay'eetu ture garuu otoo maallaqa qabu beekee yeroo sanatti kan kanaan olii ture ammas natti badechuu koomiti wanti isin hubachuu qabdani kanaan ol ture ammas immoo gaabbiin qabu garuu kan duuba dhuftan kan ganaa dhaqxan kan ganaa karoora meeshaa bitachuu namni qabdan ila kunuu isa kanatu jira argitanii እና kana waan ta'eefuu irraa baradhaa isin jechuutii barbaadeni amma sinas keessa kana laaltanii sirumayyuu bututtuu bittee jechuu dandeessu sirumayyuun bareedaa waan ta'e jechuun namni waan isatti dhaga'ame jira miti waan ta'e jechuun keessan oolu ani garuu sanatti egaa beekumsadha ogummaadha karoora fuulduratti akkasiin ta'a kan jedhu jira akka beekumsa karoora sanaatti እና shantaan kun sanaaf orjinaala bareedaadha akkasii bitadhee har'ammoo yeroo turuuroo buluu yeroo yaadni nuu garuu waan miidha jennu kuni kisaaraa jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa maallaqa keessan hin balleessinaa bakka yoo ta'e bitattan waan gatii baasu waan boru hin jijjiiramne gatii isaa dabalu malee gadi hin buune innaa waan akkasii bitachuu yaalaa yookaan kaawwachuu yaalaa isin jechuu barbaadeen viidiyoo isinitti dheeressu viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti nagaa fayyaa ta'a kanammoo laayik shar gochuu ani raanfatiin walii keessa wal biraan qaqqabsiisa. Semua cara tak terima